Nagaan isiniif haa ta'u. Kun qophii keenya isin gaafannuu torban itti al tokko karaa miidiyaa Soofmariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa Atileet Fayyisaa Leellisaati. Hanga dhumaatti nu daawwadhaa, nu waliin tura. Fayyisaa, waamicha keenya kabajee waan dhufteef guddaa si galateeffannaa. Anaa dhufu. Anaan. Egaa atileetiksii akka dhiisteetis dubbattee jirta. Mee amma hojiin idilee kee maalidha? Maalirra jirta? Hojiin idilee nama hojii wanta hojjedhu jira garuu hojiin quubsaa ta'ee fakkeenyaaf miidiyaa irratti hojiin nama gammachiisu ta'ee yookaan immoo namni tokko irraa baratuu fi namni eegu waan hin taaneef amma sa'a kanatti hojii akkasii kana himuus baay'ee barbaachisaa miti. Garuu hojii gara fuulduraatti dhiyeenya keessatti hojii itti dhangala'achaadha. Hojii gurguddaatti gara fuulduraa ilaalcha gara fuulduraa gara hojiitti galuu nan qaba. Aggumanni hojii gurguddaa akkasirra ga'ee odoon dubbadhe irraa bareeda. Haa ta'u tolee, Fayyisaa yeroo jedhamu kan sammuu namaatti dhufu dorgommii maaraatoonii Riyooti. Yeroo sanatti harka qaxxaamursuudhaan mallattoo fincila xumura gabrummaa kan ture agarsiistee turte. Maatiin kee immoo yeroo sanatti biyya keessadha kan isaan turanii. Mee akkamittiin murteessite mallattoo kana agarsiisuuf diddaa kana addunyaatti agarsiisuudhaaf? Yeroo sanatti wanti biyya keenyatti adeemsifamaa ture hunda keenyatu beeka. Baay'een keenyaayyuu yaadanna. Wanti ta'aa ture barattoonni keenya dhamaa turanii qotee bultoonni keenyallee lafa isaanii qe'ee isaanii irraa buqqa'aa turanii. Dhaabbilee barnootaa garaagaraa fakkeenyaaf beektonni keenya namoonni gurguddoo ta'an hayyoonni ta'an gaaffii mirgaa waa'ee uummata isaanii gaafa dubbatan Qaallittii Qillinxootti akka isaan hidhaman suni turee jira. Wantichi baay'ee dhiibee waan dhufeef anoo fakkeenyaaf ga'een bahuu qabu maalidha? Ga'een inni ofirraa qabu maali kan hin jedhuun yeroo sana dhimma sanallee murteessee baay'eetti galuudhaaf baay'ee na rakkisee ture. Waan salphaan turre maaliif maatiin kiyyaas jira. Hojiin hojjedhus immoo hojii fiigichaati. Fiigicha kana keessa immoo gaafa bahu akkam akka ta'u kun immoo gara jiruun ofii baduutti yookaan gaafa deemu waan ta'eef tokkichumaan utaalamee keessan galamu waan ta'eef yeroo dheeraatti fudhatee ture. Yeroo sana immoo anis irra darbee injifadhee murtii sanarra ga'een akkasiin gara dorgommii sanatti mul'achuu danda'e jechaadha. Sababa kanaatiif mee waan dhabde yookaan wanti ati miidhamte jira? Garuu anan dhabeerra nan argadhetu caala. Anan dhabe jira. Ammas anan dhabe hojii kiyya fiigicha kiyya sana agarraatti fiiguu nan danda'an ture. Akkasumas immoo dorgommii tokko irratti qofa inviteeshinii naa erguudhaaf inviteeshinii naa dhufe sana banee dubbisee yoon dorgommii keessaa irratti naan hirmaadha jedhe $250 naa kaffala. Achirratti argamu duwwaadhaaf yeroo sanatti. Namni fakkeenya namni tokkos baay'een isaa yeroo namni waa'ee kiyya dubbatu jiru. Akkanii ergasiifa badhaadhefa kan nasi'an baay'ee isaaniitu jira. Garuu yeroo akkas yeroo sana qarshii ammas gagga'u sana dhabuu kootti gaddaan jiru. Itti gammachaan jira wanti namni godhe firee godhateera waan ta'eef kaayyuu nani ba'eef galma ga'eera waan ta'eef qarshii sanarra qarshiin borus hin dhufa karaa biraas argachuu nan danda'a. Ammallee argachuu irratti argama ammaan barbaadu argachuu illee humbaadhe. Garuu kaayyoo nani ba'eef sun galma ga'eera waan ta'eef gammachuu guddaan qaba. Injifannoo guddaan argadhe kanan dhabeerra kanan argadhetu caala ture jechaadha. Egaa karaa sooshaal miidiyaa kee yeroo baay'ee barreeffamoota ati barreessitu keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyiin baay'ee dhaadheessitaa abbichuu koo jettaa yeroo baay'ee. Mee Fayyisaan muummicha ministeeraa deeggaramoo paartii badhaadhinaa deeggara? Namni nuti ilaala turre yeroo sana ani dura Lammaan beeka. Lammaa qaamaan bira ga'ee argeen beeku jechoota inni qaama miidiyaa kanarra gaggaarii dubbatu kana hunduma keenyatti itti gammadaa ture. Yeroo maaster pilaaniin jiru sanarratti sagaleen isaanii citee bahee arginee jirra. Ardiin hin baqaqu samiin hin baqaqu kan jedhan kana hin jira. Ani goota nan jaaladha. Goota nan jaaladha. Ofii kiyyaaf gootummaas baay'ee rakkinan qabu waan ta'eef goota nan jaaladha. Jarreen sun immoo wayyaanee akkasitti ilkaan qarate san fuuldura dhaabbataniit waan barbaade
waan garaa isaanii waan uummata isaaniitiif jedhu akka uummanni isaanii onnee godhatuuf namoota gochaa turan jechaadha. Anan jara kana jaallachuu danda'e yeruma sanatti jechaadha. Dooktor Abiyyi hin beeku. Naannoo 2018 boodan arguu qabee malee ofii kiyya duran beeku. Lammaas miidhimmarraan argaa. Dura lammaan beekasin jechuu barbaade. Jarreen kana lamaan uumaan qixxeessuun ture. Jalqaba isaa paartii jaallatamoo nama jaallata kan naan jetteef paartii kana dura jara santu dhalate. Jara santu dhalate waan ta'eef kanaafan jaalladha. Maaliif qabsoo nuti finne sanas an akka nufi kiyya beekutti qabsoo uummanni Oromoo dhiiga isaatti dabarsee lafeen isaatti cabee mana hidhaatti dararame sun jara kanaatti kennamee jira. Waan tokko tokkoon garaagarummaan baay'ee naa uumamu malee akka nufi kiyya hubadhetti Dooktor Abiyyi fakkeenyaaf bakka yaadu sana naa ga'e jedhee waan yaaduuf nan jaalladha jechaadha. Kanaaf kana yeroo baay'ee waa'ee Dooktor Abiyyi dubbadhuu fi Dooktor Abiyyi waan tokko karoora baasee bakka inni duubatti deebi'ee hin jiru. Ejjennoon isaa garuu fuulduraatti nama ejjennoo qabu kanaafan jaalladha isa jechuu kooti. Paartii badhaadhinoo. Paartii badhaadhinaa jechuunis biyya kana yeroo kanatti hoogganaa jira. Paartii san keessa bu'ee deeggaruu baadhus amma gaafa paartii kana caaluu dhufee bakka jijjiirraa kana. Jijjiirraa jechuun fakkeenyaaf dorgomaa tokko kanaaf kan hoggaa walitti sii fidan isa caalu san madaaltee isa kana naa caala gaafsa amma kana cinaa dhufe kana hanqitee dorgomu kan caalu naa dhufe gaafsana paartii sana sarraas deeggaree miti garuu ilaalcha gaarii nan qabaaf oomaan jedhu paartiin kun nan jedhaan. Amma oomaan jedhu gaariidha akkasiin jedha malee paartii jibbees deeggarees miti jechaadha. Garuu namoota parsanaalii nan jaalladha maaliif hiriyoota koo fira koo waan ta'eef Oromoo waan ta'aniif nan jaalladha jechaadha. Tole namoonni baay'een kan jedhan yeroo baay'ee sababa mootummaa kanatti dhiyaataniif namoonni fayyadaman jiru jedhu. Saboonni biraallee Oromoo hundumaatiin baala gizee jedhu. Oromoonni garuu gurmuu wayii yookaan namoota muraasaanii baala gizeedhaan jedhu. Namoonni fayyisaan baala gizeedhaas hin jedhu. Ati maal jetta? Ani ilaali dhugaa dubbachuudhaaf isa baala gizee jedhan kana ani cufaa sirumaa gizee kun nan dhabe. Yeroo nani itti ani atileetiin ture fiigin qarshii koo argadha. Hojjetaa mootummaa yookaan immoo mana mootummaa itti qacaramee akkasitti mindaa argadhe megoo already dura ispoortii kilabii Makalaakaa ispoortii kilabii keessan ture amma sanatti mindaa nyaachan ture kanaan achitti ani bakka biraatti qacaramee mindaa nyaachuudhaaf yookaan immoo karaa biraa argachuudhaaf ga'umsa akkasiis hin qabu ture ani karaa fiigicha kiyyaatiin nan ba'aa ture baay'ee doolaarota kumootatti argaman argachaa ture ani gaafa sanan baala gizee jechuun gaafa nufi kiyyaa qabaadhu. Ani immoo aangoos qabaadhee baala gizee immoo aangoo kiyyaan ta'uudhaaf immoo isa sumna akkasii hin qabu. Tarii laata namoonni baay'een jedhu namoonni keenya kun baay'eensaa mee dura fakkeenya tokko honsii kaasee biyyumatti nama midhaan qotiyyoo xintii 3-4 qotu qamadii kumtaala baay'ee galcha. Warri lafa waranii araqee dhuganii yookaan immoo qonna kana dhiisanii akkanumatti naanna'aa oolan midhaan kumtaala baay'ee galchuu hin danda'an. Gaafa inni kumtaala isa baay'ee sun gaafa inni midhaan gara gootaraatti naqu xonqaayii godhatee yookaan immoo ree kana walamachuun kun kaleessuma dhufe nurraa har'aan jalqabameeti baala gizee Oromoonis naannaan jedhu kun itti fakkaachuu danda'a. Baala gizee kan jedhu kun jechaadha. Achuma taa'eetti bakkuma sana taa'ee ofiisaatis hin hojjetu namni maa hojjetee argata fa'aa kanaaf hojjeta hojii kee kana akkaatti cabdii duubatti deebitu kan si godhan baay'eetu jiru. Isa beekaa har'a doonta hin durin beeka lalle hoggaan mana qotee bulaa jira abbaan kiyya qotee bulaadha isaan bira hoggaan jiru waa'ee kanaa nan beeka. Isa kana haasumatti inni isaa dubbadhees dadhabee waan ta'eef isa Oromoodhaan baala gizee jedhan kana immoo Oromoon baala gizee soo ta'e fakkeenyaaf boru Oromoo bichi qofa miti aangoo qaban qabatee yaafuu qabu. Uummata beera sabii yookaan immoo sabaaf sablammoota 86 ol Itoophiyaa keessa jira. Isaan kunis uummatuma Itoophiyaa jedhamu. Isaan keessa boru Dooktor Abiyyiin booda aangoo qabachuu danda'u.
Yoo isaan aangoo qabatanii Oromoon biyya kana buqqa'aa miti. Oromoon fakkeenyaaf har'as gizee inni argatee jiru gizee inni borus dhabu jira yaaduuni. Yoo boru fakkeenyaaf Sidaamaan qabatee Oromoon iddoo kana Maqaleetti galuun qabu biyyi isaa asuma. Wanta Oromoo baala gizee godhes hin jiru. Oromoon kan jiraatu akka Itoophiyaatti Oromoo keessa jiraata. Naannoo Amaaraatti dhaqee lafa meekaarii kudhan hin gaafanne. Investimentii tokko hin gaafanne. Tigraayitti hin gaafanne. Asittuu hin gaafanne biyyuma isaattuu namni keenya. Qe'uma isaa irratti abbaa qabeenyaadha. Abbaa warraa hoo jedhan cubbuu qaba. Abbaa warraa abbuma warraatti bakka. Biyya kanatti Oromiyaa keessatti abbaa qe'eeti biyya isaati abbaa dabaree hin jedhamne sittuu innuun taane lafa isaa namaan nyaata malee arras investimentii kan gurguddaa kan argate namillee dhoowwatanatti hin fakkaatu. Namillee dhoowwatee odoo hin ta'in amma odoo qaama mootummaatti gaafattee investimentiin amma gaafattetti seera isaa ulaagaa isaa amma guutetti mootummaan sii kennuu danda'a. Garooti qarshii akka jiraasan namtu kaleessa qarshiin godhani. Qarshiin qabu Oromoo balaa kanaatti farramuu dhiibamaa jira dinagdee irraa. Isa kana waan ta'eef biyya isaanii dhaqee lafa taakku tokko hin gaafanne. Sidaamaa dhaqee buna qote hin qabu. Biyyuma isaa kanarratti qe'ee isaa kanatti abbaa dabaree yookaan immoo baala gizee yoo jedhame namni akkuma dura siin jedha san waan baay'ee haasaa waan ta'eef anaan baay'ee natti nuqus natti nun qorrosii kana. Borus wayin taa'ee si yaadu. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannu karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbaa jirudha. Keessummaan keenya guyyaa irraa Atileet Fayyisaa Leellisaati. Hamma dhumaatti nu wajjiniin tura daawwadhaa. Egaa sooshaal miidiyaa kee anis ilaalaan ture namoonnis yeroo baay'ee kan Fayyisaa koomatanii namoota siyaasaan yaada isaarraa adda ta'an maqaatti moggaasitu waamaasiin jedhu. Jaalbukeechaa, Jaalasteer, Maskaramuu maal wantoota akkasii kanan fayyadamta. Mee maaliif fayyadamta bu'aa qabattee yaadda? Bu'aa akkasuma qabaatee osoo hin ta'in gaafa nama tokko wal lolte nama sana yaa bareeda koo jettaani. Lola dhuunfaa qabdu? Lola dhuunfaa dhuunfaa lola biyyummaa. Lola fakkeenyaaf faayidaa uummata keenya karaa kanaan karaa seera qabeessa ta'een anis gaaffii gaafachuu nan danda'a. Anillee amma qabsoo kana keessa guutumaan guutuutti qabsee Oromoo keessan ba'aa miti. Anis qabsaa'an jira. Jara kanaan jaal gogombis jaal maal kana maqaan isaanii miti. Garuu akkas odoon ta'in jarri kun jaal bukeechadha gaafan jedhu kana wanta kana bukeessa jechaadha. Tuttuqee waan hin taane kakaase. Amma namni biyya keenya keessatti waa'ee akkanaa kana ija jabaatee dubbachuun jaalatu. Oboodhuma jechuun ni barbaada. Ani kana jaal bukeechuun kana maqaa odoon dhabe xiqqoo gadeen siksaa fi turre jara kana. Jara fakkeenyaaf waggaa meeqan dura safuuf aadaa Oromoo biyya keenya keessa ture. Namni keenya nama bishaan yoo gaafate aannan namaa kennu jedhamee Oromoo nama ta'u san. Har'a Oromoo waan nyaatee bulu dhabee jira. Qabsoon keessan kun karaa kanan ta'u. Mootummaan rakkina qabaachuu qaba danda'a. Anis mootummaa kana deeggaree miti. Garuu daandii isin qabattanii deemtan inni nama qabattee deemtan kun hin ta'u. Karaa kana nun baasu. Jennaan dhaqanii bosonatti galanii eenyu saaman. Abbaa ilagaa ce'anii nama tokko irraa waa fudhatanii beekan. An jibban nafxanyaadha. An saaman Oromoodha. Har'a uummanni keenya garatti gara godhabeetti. Gara waggaa 7-8 eegaa karaa Wallaggaa galanii. Bakki isaan itti amma Wallagga gaafsa mucaa waggaa 6 an barumsa dhiisee eegasii waggaan 6 waggaan 8 meeqa. Agarraa mucaan sun odoon beekina fi jechaadha. Barataan gaafsan waggaa 10 ture 12 ture har'a waggaa 20 jechaadha. Odoon baratiin irra darbee jechaadha. Maatii keenya hunda biyya keenya balleessanii Oromoo balleessan hiyyeessa godhaniiti. Amma keellaa kanatti hoo baate amma sin magaalaa kana jiraachuu dandeessu. Namni akkamitti irraa ta'ee daandii irra deemu laaltu. Achi jiraachuudhaaf bineensa namni waraabessa jira jiraachuu hin danda'u. As dhufee jiraachuudhaaf iyyummaan daaraa godhe nama keenya. Uummata keenya sadarkaa kanarraan gahee isaanis kaan kun galaa jiru. Inni jara kun hin bukeechine. Hin bukeechine. Rakkinni kun kan waraana bilisummaa Oromoo qofadha jettee yaadda? Kan isaan wal lolaa jiran egaa mootummaa wajjin namni ta'e. Mootummaa fakkeenyaaf kaleessa waggaa 27 turanii miti biyya kanaa baane jarru. Waggaa 27 kanatti gaafa Amboo mana murtii ijoollee itti kaatee gubdu. Gaafa jaldu 7 tokkicha guutuu manni barumsaa poolisiin achi dhabamu qawwee tokko tokkotaniiru. Odoo isaan dhiira akkasii ta'e maalan godha Biraaziliin. Odoo isaan dhiira akkanaa ta'e odoo akka har'aa qawween baay'ate maalan fuudhan Biraazilii.
Ani isaa wajjin hidhadhu ture. Ilmi namaa haati isaa mucaa tokkicha qabdutti wareegdee barataan mana barumsaatti dhumeeti ijoollee isaa dhabeeti hawaasni kun isaan fidee dhufe. Jaarmota kunoo isaan akka galan hin beektu gaafsan shireedhaan galanii bari. Eessuma ani isaan amma biyyaa baase wayyaane ani isaan keessummeessee laaqana qopheessee affeerraa laaqanaa godheef wayyaane. Yeroo sanatti karaa biraa karri darbanii dhufan jira ture. Maaltu dhufu? Eessarraan Maal mootummaan kun pileenii erguu? Warra gurguddaan eessan dhufanii booleen dhufanii? Warri gurguddaan lakkoofsi isaaniis xiqqoodha baay'inni isaanii. Nama kuma tokko ta'a filaayitii lama hin caalu. Filaayitii gurguddaa wargee hin ergaa mootummaan isaan galchuudhaaf wareegama guddaa kaffaleera mootummaan. Gibxii nama meeqa gurree dhufe? Biyya Arabaatti mana hidhaatti nama meeqa gurree dhufe mootummaan? Namoomti kaleessa kadhaa keenyaan lukan ani keessaan qaba isaan dhufuutti. Ijoolleen itti duutee ilmi namaa harki naafatee hidhamee tasitti akka waan qabsaanii nu bilisoomsanii sirumaa isaan tunatti dhufe waa'ee qabsoo. Biyya namaati biyya hambaati bakka goommana dalagatanii bulanii isaan finneetti. Nufu warra sila. Achi taanii wal nyaatu malee achi taanii wal awwaalaa turan. Achi taanii shira walitti dalagaa turan. Biyya ormaa taanii shira walitti dalagaa turan jarri kun. Adda bilisummaa Oromoo kanaan hin beekon. Akkasitti dhufanitti waan achitti gara jabummaa achitti walirratti raawwatan Oromiyaa keessatti fidanii wal nyaachisan. Ana maqee keenya namni hundi birna jira. Namoota ollaa keenya tan baadiyyaa bakka hin dhaladhe namoota jibbi jira. Namni keenya qofa gumaa wal bita. Oo namni wal ajjeese. Yoo nama ajjeese gumaa bita. Gumaa bita jechuun gumaa walirraa baasa. Yoo ka'u ajjeefte immoo gumaa walii kanfala. Har'a immoo diina fideet mana si fudhachiiseet qotiyyoo qabdu. Namarraa si liqeeffachiiseet mana si gurgursiisa. Ana akkanaa kana nuti fidan waan jarri kun. Hin bukeechinee reeb. Bukeessuun kana miti. Garatti qabatan dhabaniit siyaasa isaanii dadhabisan. Ambara meeqa sooftiweerii dadhabaa jijjiiramuu hin dandeenye. Isa baatanii nutti dhufaniit har'a sadarkaa kanaan nu gahanii. Jaluu keechatti xiqqaata malee. Odoon argadheen biraatti immoo. Jarri kun dogoggorri isaanii maal sitti fakkaate? Dogoggorri jara balleessaa isaanii kaleessarraa baruu dadhabuu isaanii. Har'a immoo nuti intarneetiin biyya kana hin jiru. Yeroo ani intarneetii kumaan qabachuu kanan waa'ee isaanii arguu jalqabe bara 2009 akka faranjiitti. Joordaanii kiroos kaantirii deemeen laapitooppii bitadde dhufee intarneetii namni na barsiisna jirraa waa'ee isaanii ilaalaa ture. Adda bilisummaa Oromoo kana googilii nan godhaa yuutuub irra nan ilaalaa ture. Darbanii xiqqoo tokko jiru. Nama muraasa. Ani boorana kana idaa isaanii irraa jiran. Jarri kun jecha. Kaleessa nan isaan hubadhaani har'a dhiisii. Uummanni keenya kunis immoo kun kana qabaarraa namni baadiyyaa taa'ee kana laala. Intarneetiin yeroo ri'oo diijinoo deemu nama muraasa beeka. Waa'ee jara kanaa kana. Har'a biyya guutuu beeka. Akka isaan sobaa jiran. Akka daandii sirriirra hin jirre wal argineeti wal beeka jirra mara. Kaleessa fagoo wal lagaa turre. Har'as uummatichi idduma kaleessa jira se'aniit rakkina kana sobu as ta'aniiti. Rakkina kana sobu. Akkanatti immoo borus wajjin deemuu hin dandeenye. Warra rakkisuu dandeenya malee. Walii dhuun rakkoo hin qabu. Amma isaanii wanti baay'een galleef tokko maaltu jira sitti fakkaate. Kaleessa wal taaneeti alagaan lolle. Akkanatti cimina keenya agarsiifna. Har'a immoo aniifinni obboleessame. Aniifinni gaafa wal lollu mana keessatti omtuu dhufuu hin danda'u. Wal miidhuu ta'e malee. Dubbiin jirtu maal dhugaan dubbachuu. Siyaasa soo ta'e mee waanuma jirurra taateet waan ta'e calaqqisiiftee hojjetta malee siyaasaan hundi isaa sobaan jedhe suni. Ani isaa waan galeetti hin fakkaatu. Siyaasni soba jiru duubni isaanii. Yookaan immoo waan hammeenyaa wayii hojjetteet. Waan hammeenyaa wayii. Akkasitti fudhatanii waan deemaniif biyya kana keessatti immoo wanta akkasii baay'ee galma gahaa jiru. Hawaasichi hawaasa kaleessa waaqeffataatti bulaa ture. Hawaasa ayyaantutu bulaa ture. Hawaasa sirna bokkuu qabu. Hawaasa sirna siiqee qabu. Sirna gadaa qabu. Hawaasni kun amma gaarraa. Siyaasa akkasii kana sirraa fudhachuu dhiisuu danda'a. Galuufi dhiisuu danda'a. Yoo danda'e siyaasa isaa kana gara kanatti qabee anaadaa uummata isaa wajjin wal fakkaatu. Gara sanatti fidee madagsee gochuu danda'a malee. Nuti Ameerikaan jirru wari.
Itoophiyaa keessa jiran. Sammuun uummata Ameerikaa ittiin bulan isaan aadaan gadhiisaniiru. Deeman isaan aadaan qaban. Guyyuma guyyaan isaan aareffamaa jiran isaanii. Keenya akkasiiti. Kanaaf idduma ofii jiran san akka namni jirutti yaadaniif dubbii fidanii biyya balleessuudha deemu. Biyya kana waraana barbaachisaa jedhu. Waraana barbaachisaa kun waraana mootummaati. Makkalaakaa jira. Poolisiin jira. Annu barbaachisu kana. Waraana achi hafee qixxaatu nu barbaachisaa. Waraana horiiti. Seenaadhuma addunyaa kana keessatti waraana marqaa dhadhaan nyaatu argame shanee yoo ta'e malee. Kan waa'ee isaanii immoo dubbatan ina. Gaafa kana godha maatii fudhachuu. Gaafa ta'e dubbatti obboleessa kee qabu. Abbaa kee ajjeesu. Mana gubuu. Anuma jara kana naannatti mormeelee ati kiyya waan kana jiru. Aada kiyya fudhachuu deeman manatti. Baadiyyaatti. Aatuma kiyya wachi osoo beekan odoo siyaasa beekan akkam godhu seeti. Ani isaan jibbe miti. Aada kiyya bishaan waraabaa. Jabbiloota keetti galchaa fi waan ishiin qoraan cabsaa fi gaafa qe'ee sana jiran. Oduu akkana godhan jarma kana maal namatti. Maaliifan kana jedhan dhuguma kun hawaasa sanatti nama dhaabbate fakkaatu. Anuu maal jedhee waa'ee jara kana dubbadhaan. Haadha koo buqqee sadii saree simbiraan ofirraa kaasuu hin dandeenye bishaaniin hin beeknamu. Simbira nama miti maanka qabattee hoggatte shaniin hin dhuftu. Akkas taana mootummaa wajjimaaf wal waraanummaa kana. Iddoo kamiti wal waraana? Iddoo hundumaatti iyyuu. Bira keessa argite? Anillee waraanatti hirmaadheen beeku malee. Injiru anuu kun barbaadeen. Maaliif dharee kan mootummaan akka galaniif dirqamsiisuu hin danda'an eegiteeti. Uummata ilaal. Shaniin mootummaa maagoote hin beektu. Mootummaa irras komii hin qabdu, lola hin qabdu. Shaniin diina uummata Oromooti. Uummata Oromoo saamte malee. Barataa Oromoo ajjeefte malee. Akka namni gabaa bahee nagadanne goote malee. Qotee bulaa saamtee birrii qotee bulaa fakkeenyaaf 50 lakkaa hin beekne. 200 fidii jettee malee maal goote mootummaa. Sittaan immoo jalloo jechuun kiiloomeetira 100 asii. Milishaa 90 jira magaalaa. Milishaa. Yeroo wayyaaniin Dabra Biraan geessisan. Nama 400 ta'anii magaalaa seenuu sodaatan. Kana iddoo kamitti waraana mootummaa? Yoo mootummaan makkalaakaan yoo deemu dhokataanii hin godhu. Anis godhuu nan danda'ama. Kophaa kiyya. Shiftaan mee 50 miti tokkittiin sirakkifti. Shiftaan. Bosona amma kana iddoon taa'u beektu. Muka jala dhaabbatee si eeggata. Akkasitti immoo dhokattii galma gahaa kaayyoon iddoo kamitti wal lollee beeka mootummaadha. Fuula shanii bakki dhaabbattee itti wallatti mootummaa akkami. Yookaan immoo poolisii karaa deemu. Eeggatanitti infoormeeshinii qabatanii lafa wayii qabatanii dhaanii badu. Isaan amma nan godha Finfinnee keessatti waan barbaade. Shoror keessoo jechaadha. Asiin jira shaniin akka jedhamu shoror keessudha. Bakki itti shaniin lola qabu jirti. Loluu beektiyyuu. Yeroo tokko gantaa ilaalume Oromoon amma Xaaliyaan bara Xaaliyaanii Adawaa uummatuma Oromoo guddisa. Ani Itoophiyaatiin haa waamamu malee namni achittis wareegames namni qabsoo san galmaan geessu Oromoota. Akkanumaa ta'anii kilaashuma farqaa qabaatanii galma sana gahuu danda'a. Tokko yeroon si gatee jiraarraa kilaashiin manaan qaba. Kilaashiidhaan kilaashiin ta'uu hin danda'u. Waan baay'ee gaafata. Oduu isaan kun hunda nyaamaatti horii qalatanii du'uumi. Eessa ta'anii as ta'aniiti. Paatarnii tokko. Oduu hallayyaa keessatti oduu horii namaa qalatanii. Namni sa'a dhaltii nama jala waraanni sa'a dhaltii deemee fuudhee ilma tura. Wanta akka isaatti jira bari. Sa'a dhaltii qotee bulaa jala daggalatti geessee sa'a ilmata. Kun waraanni akkanaa jira addunyaa irratti. Yoo xiqqaate waraanni koshoroo nyaata. Yoo baay'ee waan goggogaa akkan duune. Asirratti Faayisaa waraana kana egaa mootummaan yeroo marsaa lamaaf waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin gara araaraatti dhufuudhaaf Taanzaaniyaatti fakkaata mariirra turan. Haga kana soo salphaa ta'ee yookaan immoo waraanni isaanii waan hiikan qabne hamma kanaa ta'eeti. Mootummaan hamma kana waan deemee mariidhaaf deemusti fakkaata. Mootummaan nama beekaa namoota baay'ee warra mootummaarra jiran kan jechuudhaaf sirriitti namoota nagaa barbaadan. Kun abbaan gadaan ta'a. Yaalameera wanti kun yoo dandeessan nuti karra keenya banaadha jenne nu dandeenye. Kunoo koota abbaa gadaa dhaguu jiru. Ani wallagga deemee araara isaaniitii fi deemeen ta'e lolli guddaan amma kun hin gahin. Jara walitti haa dhufanii. Dirree siyaasaa keessatti galanii siyaasa isaaniitii walaa mormu. Dubartiin Oromoo
kan hospitaala deemu barbaadu deemtee adeessu. Kan gabaa deemtu adeemtu. Dubartiin ulfa deemtee yaalamtu. Jedhamee anuu keessatti hirmaadheen amma naqamteetti deemin ture. Gaafa laalu haalli isaan itti deeman gaarii miti waan ta'eef nama akkanaan deebisuu waan hin dandeenyeef nan galee. Jaarsummaa isaa iddoo sana odoon geenye waan hubadhee waan hin qabaaf. Abbaa gadaa, sheekii, qeesii, dubartoota gurguddoo. Jaartii Arsii Makiyaa jedhamu tokko beektaa? Addee Makiyaan jedhamtu. Jaartiin kana fuudhaniiti namoota gurguddaa waggaa 80 ol ta'an sa'aatii 8 oofaniiti gaara wayii bakka jaalmarroon jirutti geessan. Warra araaraaf dhufe. Jarreen san arma ishee goggogaa hooteet jaartiin kun eega da'uu dhiigte waggaa 25 oli. Arma ishee goggogaa hooteet kadhattee jaarsan akka gamshuufaa gamshuu bayyanaa akka Dooktor Massalaafaa Qees Balaayifaa namoota Arsii sheekotii Baalee dhufan kiiloomeetira 800 deemanii achi gaangana. Isaan kanatti alaarraa fedhii qaba. Kabajaan abbootaan keessummeessanii kun horii namaa yoon qalu isuma qalanii nyaachisanii keessuma hin galchanii yoo araaramuu baatan kaayyoon keenya kana miti jedhanii. Jarri kun araaraaf jilbi isaan deemu maaliif hin deemne beektaa? Isa kunoo barumsa kutaa 3 kutaa 4 tidhiise kan yookaan immoo an kufe an ministirii kufe kan buusaa gonomaa hate liqii mootummaa irraa fudhatee kan durba gudeeti kan yakka mana murtii guru inni dhama waan ta'eef shaniitti gaba. Hundumti isaanii garuu akkasii jennee jala saraaruu dandeenya? Sittan hima amma hin beeku waa'ee isaanii sirriitti hin beeku waan ta'eef. Inni raata'aan suni hin beeku bilisummaa seeddeen isaan sun biizinasii hojjetu qabeenya qabu isaan bara. Birrii namaa isa argaa birrii namarraa fuudhamuun harka isaanii galaa miti. Namni kana mi'eeffate. Namni qotiyyoo nyaachuu dhibbari. Qotiyyoo sangaa lagatti qalee. Maaluma gochaa dhufee asii shiroo jirra akkata shiroon hin jiru. Shiroon akkatti dhufuun beekta magaalaa kanatti kan isinitti himuu hin danda'u asirratti waan ta'eef. Shiruma sana yommuu itti mi'aawuu dandeessi gaafa hin beeka duuba sana. Amma odoo jaalmarroon galee. Waraanni kun baay'een isaa caakara nama galasitti fakkaata. Inni kaan of ijaaree anoo maali? Kaleessa olaa taatu har'a namaata. Har'a namaata. Namaatuu baree namicha tokko ijaa fudhate birrii 500 sii kenna silaayi sirraa fudhatta. Dirqama kee fidda namarraa fuudhee namni moolii gadi kaatee isa kana kadhatee sana kadhatee fida waan ta'eef kanaan of ijaara waan ta'eef namichi kun maaluma ta'e araarama. Sammuu isa dhufee magaala jiraachuu hin danda'u kana booda hin beeka. Jaldees hin madaqaa kasalbaatti. Namichi firii namarraa funaanee fite kun akka hin madaqa. Kaleessa gaafa wayyaanii jirsanii qawweedhuma amma isaan baatan kanaan as geenye qawwee isaanii kan taasisu nu ga'e. Isaan siniinuu nuti fide jechaa ni jirra silaayi warra harka duwwaa qabsoofne kan. Mootummaanis kan si sodaachuu danda'u qawwee kanaan miti. Dirree inni irratti taphachuu danda'u irratti dhaqxaafi namicha ofna qabu kana. Dirree inni irratti taphachuu danda'u. Diroonii qaba. Meeshaa teekinooloojii ammayyaa qaba. Beekumsa sirriitti qabu. Achuma teessee achuma keessa waan jetteef oboo bineensa bosonaa yoo jettin ta'a. Hin ta'u. Kanaaf achuma odoo nama saamu malee taargeetii qabsoodha. Koottaa odoo biyya bulchuu hin danda'an. Odoo waame. Warri galan akkamii hoggaa amma fakkeenyaaf waraanni bilisummaa Oromoo warri galanii hoggansarra kan jiran jiru. Isaan kunis qaamuma warra hin galiin hafanii sanaa turan. Amma garuu waamicha godhameefiin dhufanii isaanas jiru. Hoogganuu danda'anii yeroo jennu warri kun amma hoogganaa jiru warri galee kun. So walitti qabnee waraanni bilisummaa Oromoo hooggansan danda'u ittiin jechuu dandeenya. Sitti muunfan jira. Maaliif akka ta'e beektas namni walqixa safuun qabu. Shuur kaleessa itti fakkaachuu danda'u gaa bahusan. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo bilisa baasuu dheetti kan deemen jira. Kana malaalan qawwee isaanii baatonni kutaa 3 kutaa 4 dhiyeessuun barumsa dhuguma qabsoodhuma si'ee galee baachaa jirsiin jedhan jira duras. Erga immoo akkas hin taane qabsoon kana uummataa akka hin taane hubatanii uummanni qambaraa beektaan qotiyyootti hin qotutan inni shawaa kana keessa safuu guddaa qaba. Durba duudaa camadaniiti.
beera ceferee jedhama ati beekuu dhiisuu dandeessa. Jaartii isa baasaniit siiqee qabsiisaniit fardi luugamameet sangaan fardaa collee jedhama. Kunoo koottaa nuu gala wanti isin baataniif kun nu miidhe malee nu fayyadne. Kunoo koottaa ilmaan keenya isin kadhannee jedhanii dhagaanii dhufan isaan. Sirrii akkasii sii gale. An kun immoo ittiin dhagaame kan aadaan dura harkaa bade kan waa'ee uummata isaa kan waa'ee abbaa isaa bakka ittiin qabne tu'aa fi jaalala keessatti. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti hamma dhumaatiin waliin tura. Tole Fayyoomeesiin namoonni yeroo baay'ee Fayyisaan siyaasa atakaroo yookaan xiiqiitti jira siin jedhu. Siyaasa xiiqiitti jirtamoo kaayyoodhaan akkanatti siyaasatti jirtu? An akkasitti siyaasa atakarootti hin jiru. Daandii koos miti. Iddoon kun bakka koos miti. Bakka naaf malus miti. Garuu gaafa waan kaleessa ilmi namaatti dhumee anis wareegamaa anaan namii dhala namni nan beeku malee kuma isin jedha san ananni kaayyoon baheef galma naa ga'ee jiru. Garuu wanti itti dhabe baay'ee jira as ga'uudhaaf as wareegama kaffaleen jira waan ta'eef. Anillee wareegama yoon kaffalees waanuma harka kiyyaan argachuu danda'u tokko hin dhabe malee kan lubbuutti dhabee jira. Iddoo akkana ilmaan akkana goota kana aarsaa itti taatee fi magaalaa Finfinnee kana keessatti lubbuu qeerroo keenyaa kan dabarte meetira 500 ol siidannuu fa'aa hojjetamu jechuu dhiisaniit asirra darbanii beegalmaan isaanii akkatti lafatti ganname goonni akkana abbaan barbaadeen qabu akka ijoollee sana darbita sana. An akkana gaafa isaan bishaanitti gannaqan atakaroodha kun ittan hima malee akka ishiin barbaaddutti afaan ishiin waggaa gaafa dubbiin kun akkatti hin babal'atiin waan namni guddaan dubbisu akka guddaan itti fakkaatanitti waan namni guddaan dubbisuu danda'u of eeggadhee barreessa waan nama barreessu waan nama ta'uu danda'u baay'ee seerasee barreessuu hin danda'an waan namaa ta'u gadi bahee miidiyaa kun laayifii kana haasa'uun hin jaaladhu malee an kophaa ta'anii haasa'an kan isaan haasa'u bakka isaan haasa'uun hin jaalanneef barreeffama barreessu hin dubbisuu dheefu. Gaafa diduu qaban akkuma isaanii kan galuu jira baalageedha afaan baalageetti himta. Gaafa isaan nama Oromoon kabaju nama dhageettii qabudha nama jaallatamudha. Namni akkasii kun namoota yaada siyaasaan isarraa adda ba'an qooda xiqqeessuu arrabsuutti dhufu yaada adda addummaa dhiphisuu irratti osoo hojjetee hin wayyu ture. Ilaalali warra siyaasaas miti hattuudha kun hattuu meerraa qixxee namaa taatetti mana murtiitti dhiyaate duriin dabaddabamti. Hattuun kabajaa. Hundumaa walitti qabnee hattuudhaatti jechuu dandeenya kana kan isin jedhuu fi warri seenan kun hattuu turani warri galee. Waa gugudhanii dhufan. Walitti qabnee hundumaa hattuudha jechuu dandeenya. Jechuun amma fakkeenya warra galee kana walitti na buusuudhaaf deemu kee odoon ta'ini amma isaan dhiifama walii goonee galaniiru. Thank you jennee galatan siniif galan waan maatii keessan dhageessan waan warra keessan dhageessan nuti kun Finfinnee jira maal godhanna. Ni waan baadiyyaa deemeen facaafadhu minaan asumaan jiraadha. Garuu isa atu kanaan attuu yoo attuudhaan jiriini manum furmaan dhufuun jiru. Nama se arrabsee miti waanuma mormii inni kun sirrii miti kun sirrii miti akka jedhuuti malee namaan immoo isa kun akka samuuna nama mootummaan nama hidhaasan namaan jechaan jiru. Isuma dhugaa dubbiin kun akkasitti hin ta'u. Duraanii waanuma gaarii tokko yettametti dhugaa nama daandiitti fiduudhaaf an akkasii namoota hubatu miti. Amma gaafa dubbiin kanarra sin jirame. Lolli sin jirame. Arrabsayyuu miti. Lolli sin jira innis waan hafuu miti. Buruun jirame. Ani wajjin deeme nan deema mootummaa wajjin shanee balleessuudhaaf. Shanee balleessuun yeroo baay'een isaan gaafa dheena didan. Naa kennaa bakka wayii akkan hoogganu. Leenjii waraanaa qabda? Akkan hoogganu naa kennaa na didan. Shanee balleessuudhaaf buruu batiin jiruun. Beeka akka obboleessa koo ta'e. Ankaraarra badee kun immoo badeera baqa. Ankaraarra badeera. Amma danda'amte namicha kana karaatti deemuutu yaalama yoo dide rukutamacha. Amma yoomittaadhaaf abbaa isaa gubuu hin danda'u namichi kun. Namni karaa deemuu qabu. Biyyi kun illee tureeme amma biyyi kun magaalaa kanatti nagaa qaba. Magaalaa kun abbaan barbaade akka barbaade lapheessa dhiibee deemuu hin danda'a. Ishuma kanatti nagaa qaba. Baadiyyaa sammee namni harka duwwaa nama deemee awwaallatee galuu hin danda'u firasa.
boo'icha dhaquu hin danda'u. Kun as kiiloomeetirii 100 isa fagoo waan hin deemin iddoo kanatti nama hin qabu. Warra du'a baasiidhaan fudhatanii cobii bakki jedhamu jira jalloo keessa. Baasii sadiin hunda guurratanii gammoojjiitti badanii waggaa sadiin dura. Uummata boo'icha deemu Finfinneetti namni isaan baqatee asitti dhufee du'e. Nama guddaa waan ta'eef namni kun akkamitti dhiibna jedhanitti boo'icha dhufan. Waggaa sana dhufan karaa Hallayyaa. Isa kana jechaadha amma namni Oromoo dhattee kun kaayyoo maalii qabayyuu? Kaayyoo yaada keenya iyyuu miti. Ilaalcha Oromoo iyyuu hin qabu. Xiinsammuunsaa an keenya miti. Ideolojiinsa keenya miti. Namni ati bishaan Abbayyaa taa'ee si mormu kun biyya keenya bula. Ilaalchi eenyu akka duuba jiru beekamaa nama shan hedduu. Qabatamaadhaan sirriitti beekna. Shanima san qaamaan argine bakka inni barbaadu sana kaa'uu dadhabne malee yaadni inni baatee deemu beekamaadha. Furmaata jettee yaadda isaanii fixuun yookaan akka tijjatu kana deemanii lafa isaan jiranitti barbadeessuuni. Barbadeessummaaf furmaata guddaadha malee. Sirriitti furmaata guddaa. Nama hidhatee deemu maal hin deebitare? Qawwee hin deebitame. Dhumaa jiru ammas mee. Du'uun hunda isaaniitti dhumuu dadhabe malee dhumaatti jiru. Ammas kun an barnoota kofi kun achuma dhaqa. Kana kan siin jedhee fi maaliif hidhasiitee Fayyisaa? Fakkeenyaaf giddu galeessa irraatii waraanni galee ture. Guutummaan guutuutti garuu iddoon sun waraanarraa bilisa miti har'a. Kanaaf kan biraa kaayyoo sanarratti yoo falmamee karaa nagaatti dhufameen ala. Giddu galeessa qofaa miti amma ilaalle. Fakkeenya kana sii fudhadhee warra galeedhaan. Warra galeen fakkeenya sii fudhadhee yeroo dhiyootti kan galeessan waan ta'eef. Garuu amma yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo naannoo isaan galan irraa hin jiranii jechuu hin dandeenyu. Kanaaf kanatu furmaatadha jettee yaaddaa kanarraa gara nagaatti dhufuu wayyuu akka ati immoo nama dhageettii qabudha kanarratti too hojjetteeti wayyuu ati. Dhugaadha. Amma hoogganaan isaanii shawaa kana keessatti yaalsanyii ture miti. Loltoonni isaa anafaan jiru. Isaan akkamitti yaadu isaan sun sirriitti guura nagadatanii galan waan ta'eef anoo amma galee maaloon jedha kan jiru jira. Jaarsa wayii jira achuma biyyuma san. Ilma koo sin ga'u kootu galii jennaan. Abbaa amma galee maalan godhaa. Namni miilani 5 fuudhe ani ganaa tokkoof tuqaa 8 irra hin jira amma galee maalan godhaa. Marroon isoo galee dura keessatti yaadatti sitti meera. Jaal marroon isoo galee mootummaa jiniin waan inni barbaadu godhuufi danda'a mootummaan. Innis dhufuu danda'a. Warri hooggansa siyaasarra jiran gurguddaa isaanii. Inni sun garuu waggaa 10 itti fufuu danda'a. Nama hatuun kun nama ukkaamsuun kun kophaa shiftaa ta'a namni. Amma shiftaadha mee baay'insaa. Kaayyoodhuma adda bilisummaa Oromoo sanayyuu shaneedhuma kan jara jiru sanarrayyuu an kophaa deemeetu jira. Karoora mataa isaatiin caakka taa'a qawwee qaba umaan sodaatu waan barbaade nyaata. Namichumti kun odoo foon qalatee nyaachuu diduu maaltu sagalcheen siin jedhama. Odoo dhuguma kaayyoo uummataati bahe koota waatti kun ma biyyi badu koota odhaa aangoo biyya bulchaa. Odoo ma jaalmarrootti kennanii adda bilisummaa Oromoo odoo biyya kana bulchee. Shaniin baadiyyaadha hin dhabamseetti fakkaate itti fufa hattuu seenee waan ta'eef itti fufa. Waggaa 10 itti fufa wagguma barbaade mootummaan jita cime inni akkatti deemee nama daandirraa miliqsu sun itti fufan. Maaloo an odoo akkatti dhufanii obbolaa kiyya maalee waan isaan jibba maal wal jalaa fuuni. Ana wanta sana jalaa tuqan hin jiru qabaatti. Garuu dhiigni obbolaa keenya kaleessa akkasitti bahe sun maal afattafaa? Maaliif akkasitti badaa? Oolmaa uummanni keenya nu oolee biyya keenyatti nagaa nu dachaase suni kana ta'uu maa qabaa kan jedhu na aarsa malee ati kana fakkaattaa an jedhee kana na jalaa goote wanti aangoras hin jiru kun anuma kiyyaa afaan ammoo dafquma kiyyaa nan bula wanta biraas hin qabu. Kanaaf jara kanarraa ilaalcha badaan qabu maali hawaasni keenya kana nu oolee oolmaa hawaasni keenya nu godhe isa kanaa kan jedhu tokko irratti dhagahamee dubbadha malee ani immoo yeroo barbaade anuma abbaa barbaade yoo ta'e amma Dr. Abiy duran jaalataa jette miti. Ansaas an abbaa barbaades an uummata Oromoon dursaan. Furmaanni isaa maali dhattee yaaddu? Furmaanni yoo inni fakkeenyaaf yeroo tokko muka jal'ataa hidhanii sororsu. Saddabeessan. Yoo muka jarra kunan sororan ta'e hin sororu. Anuma yeroo baay'ee yaadni isaarra yoo nan komachaa jiru mootummaadha. Amma biyya bulchaa jirutti nageenya eegamu qaba. Biyyi kun fakkeenyaaf ganda qabdii Oromiyaan kun jechaadha ganda. Aanaadha, guddina, naannoodha. Kana keessa nama jiraata.
bakki lakkoofsan qabne jiru bakki hin beekamne jiru hin beekamu. Hundayyuu bulchiinsa caasaa keessa jira sana. Ganda sanarraa hojii danda'ame akkuma duraa san yoo danda'e karaa danda'e nagaan fixatee galchuu. Yoo dadhabe immoo karaa san beekan karaa san qabatan kanaan jara kana waan godhe uummanni keenya nagaa argachuu. Inni guddaan argame kana jira jechaadha furmaanni kana caalu jiru. Egaa namoonni siinii kan jedhanii atis miidiyaa irratti dubbattee akka turte maatiin kee bakka jireenya isaanii irraatii buqqa'anii turanii hadheeffatee kan inni mormu sababa kanaatiif siin jedhu. Duruma morma. Isa nan jibbuuf jecha dhaqanii haadha kiyya baadiyyaa fudhachuu dhaqanii. Garuu hin milkoofneef. Mana keenya gadheen hin jirtu. Obboleessa kiyya jala xiqqaan. Nama tokkicha kun osoo hin jedhame maankaa'uu qabattee shanii maankaa'uu qabatte sitti nuuf. Dhufanii mana marsanii balbalaan maskootiidhaan. Galgala agasaa 3:12 kophaa dhugaasee nama tokkoon fudhatu laal. Kaayyoo ishee illee galmaan ga'uun na deessume. 5 du'ee tokkoon fuudhanii sila hoo dhuguma haati kiyya kaayyoo kanaa fi addi bilisummaa Oromoo ishee qabee ukkaamsee bosona ogeesse. Qabsoo sana galmaan ga'u ta'e tokko du'een fuudhu seenee. Kanaan baadiyyaatti nama tokkotti marsitee dadhabdeeti. Odoo dhiira ta'e dhiirummaa diinallee dirqama jaalattan gootummaa isaatiin. Anama wayyaanee kanaan dinqisiifadha. Baay'ee oduun ta'in qaama nan dhaqee arge waan ta'eef akka adda bilisummaa mukaan shanee kana qotisa keessan kaatan. Yoo seeranis aspaaltir yoo seeranis aspaaltir as gama guree lafoo si galaan badu maasaa keessa. Yoo dadhabes achumarra gala karaan galeen beektu yoo si lollees achumarra sii dhufa. Isaan nan hin jaalladhu garuu hin dinqisiifadhe. Maaliif jabaa giddii jaallatudha. Amma namoota baay'ee biratti namoota siivilii ta'an biratti baay'ee nama gootummaan umti jara kana cimina baay'ee cimina tokko hin qaban. Cimina hattuu shiftaa immoo tokkoo si qabu. 5 miti tokko. Agaaffii kanaan dura gootan tokko irratti naannoo nageenyi hin jirree viidiyoo akkamtii waraabaa deemtaa jedhamtee gaafatamtee turte. Anis qophaa'ee tan deemaa jettee turte. Fayyisaan akkamtii qophaa'ee deema? Meeshaa waraanaa hidhateeti? Qabee. Meeshaa eeyyama qabu. Meeshaa hidhadheen jira. Tibba sanatti naan akkas jechuu danda'e har'aa qabee gabaan hin jiru. Mee namti gabaa nama dhoowwu mee naan dhoowwee natti argisiisu fakkeenyaan akka fakkeenyaatti natti argisiisu fakkeenyaadhaan. Hawaasni kee deemee nagadachuu qaba. Waggaa baay'ee rakkanne. Waggaa baay'ee gubanne waan ta'eef har'a immoo nuti jiraachuu qabna. Kaleessa wayyaaneedhaan dararamaa har'a Oromoon dararamuun nurra hin jiraatu. Kanaaf mee tokko gadi ba'ee naa dhoowwuufan deemeen waraannichisu. Majalluutti ga'een deebee kun kophaa kee bosona keessa. Tariitii akka tasaatu wayii tokko uumamee jiraateeti. Sirras wanti tokkotu ga'ee jiraateeti. Bu'aa qabu qaba jettee yaadda qabsoo kanaafis uummata Oromootiifis. Akka isaan dhumne nan beeka. Sitti mime maanka qabattee gannaan hin dhufanii. Ani eenyu haqni akka galetti hawaasa barumsa kennu. Eenjirani kunoo baati nagadadha baa gurguradha baa bitadha. Omtuun jiru biyyi nagaadha jechuudha. Hin sobu. Shororkeessuufi malee sirumaa daandiitti guyyaa adiidhamu. Shanii fi waraabessi halkan jaallatu warra gindee warratti hiriira nagaa baaniiti. Halkani malee shaniin kan dhufu ergaati raafti. Guyyaa dhufee qonna irraa si adeemuun naannamu. Hin ciisa. Annatti galgalatti ba'a halkan nama saama. Shanii wanti inni si godhu amma doon baadiyyaa jiraadhe baadiyyaan hin jiraadhaan. Garuu irreeba si dhoobu biti. In dhufuu laata karaa hubgattee raftu hin qabdu. Kana bichaatti miidhaa isaan wanti isaan danda'an. Kana achitti hin jiru. Adas kanaan viidiyoo bahee argisuudha namatti agarsiisuudhaaf. Namni sodaa dhiisuu qaba. Sodaa darbuu qaba namni xiqqoo. Amma namni foobiyaa godhate haadha isaa awwaalan jiru. Haadha jallutti duuti namni as taa'ee dhiisa. Amma na nabsee isa jaalachaa jira namni isaa kanatti. Kana keessa baadhaa kunuunuu achi waliin gale han jedhuufan deemanii gaafsan. Inni dhufan isaanis torban tokkoon dura beellama akkasii hin qaban. Nama tokko irratti eeggachuu dadhabee cellima kiiloomeetirii 15 keessa deemtee dabarta bosona san keessa. Achi gatti eeggachuu dadhabani. Kan daawwataa jirtan qophii keenya isin gaafannuuti hamma dhumaattiin waliin tura. Egaa ati barreeffamoota sooshaal miidiyaa kee karaa feesbuukii kee qodduu irratti yaadota siif kennaman hin dubbista ta'een beeku. Haala kanaan amma kana gadi buustee barreessuun kee
hordoftoota keeyyuu yeroo mufachiisutu jira. Miira hordoftoota keetii hubattee beektaatti yaaddeemuu beektaa akkatti barreessuun koo sirrii miti jettee. Ilaalali dura namoonni baay'een jiru namoonni ofittumeen yookaan salfishan jedhan sun namoota fakkeenya jiruu isaaniiti jecha. Namoota baay'ee nama irratti ijaaranii baay'een isaanii iyya sana kaasu kan falamee an kaasu jira. Anama fakkeenya abbaan barbaadne deeggartee dhiyeessitus mirga isheetiin waan achirraa argatu hin qabu. Kaffaltiin Facebook irraa argatu hin qabu. Na jaalate fedhii isa kiyyaa waan natti dhagahame waan hawaasa kiyya maaliif miidhama kan jedhu achirratti nama jaalladhu abbaa barbaadiyu abbaa kiyyaa hin jaalladhu sarara kanarratti. Inni nani jedhus immoo kan na deeggaru suni ani hin beeku tarii yookaan na jala baay'ee ta'a. Ani jecha badaa gasmara gaddeemee badaas dubbadhee too waan na jibban natti hin fakkaatu. Akkuma dhugaan taanetan bira darbasa. Egaa naannoon Oromiyaa iddoo garaa garaatti waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane karaa hedduudhaan faannoodhaanis cabee jira. Siyaasii biyya kana karaa hedduurraa waraanatu jira. Daangaan Oromiyaa hedduun karaa hedduudhaan cabee jira. Isa kanarratti of eessaan maal jedha? Dhugaadha. Amma wanta quba qabatu jira. Naannoo giddaa kanatti faannoon uummata rukute akka malee. Faannoo uummata rukutu dhiisaniiti yoo qaamni mootummaa uummata baraaru deemu warra uummata baraaru san rukutan. Jarruumee yaa ta'u maqaa afaan Oromoo dubbatan malee akka faannoo hin taane maal hin beekne Oromoo adda bilisummaa Oromoo. Faannoodhaan waliin lolan poolisii yookaan qaamni mootummaa yookaan makalaakaan gaafa karaatti eeganii dhawu. Namni karaa deemu immoo rukutama yeroo baay'ee. Ati lafa hidhame qabattee miti an lolaa jirtu. Uummata sana qabuuf deemaa jirta. Akkuma duratti hin jedhe shanee jechuun diina uummata Oromooti. Faannoon diina uummata Oromooti. Faannoon sunis immoo ilaalchuma adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo maqaa kana dhiifama harkaa baay'ee yeroo baay'ee maqaa kabajamaa kana. Ilaalchuma shanee kana qaba. Waanuma shaniin biyyatti goote kana caala biyyatti godhan. Siruma isaanis haadhuma tokkotti isaan deessan. Ofumaayyuu rukutanii faannoodhas jechuu danda'u. Baay'ee uummata diina Oromoo ta'e kana ani kana waan jechuun qabu jecha. Kan maaliif ammallee akkuma amma jette kana uummanni keenya nagaa argachuu qaba. Isa kana eenyutan sababa guddaan mootummaadha. Mootummaan nagaa uummata isaa kabachiisuu qaba. Biyya bulchaa amma jirutti jecha. Kanaaf jarri kaayyoon isaanii kaayyoo biraati waan ta'eef uummanni keenya jiraachuutu irra jiraata. Dhiyeenya kana Fayyisaanii qaama nageenyaa wayii wajjin walitti bu'ee hidhameera oduun jettu sooshaal miidiyaa irra naanna'aa turte. Akkam hidhamtee turte? Asitti yaada biyya keenyatti caabeedhaan baqa qeeroo jedhan jira. Kanas duruma dhageenya turre amma miti. Waan biyya kanaatu oduu isaa babal'aadha. Dubbichi waa jirti garuu akka namni odeessu kan hin geenye. Bakka konistiraashinii tokko wayiin qaba. Achiin dhimma wayii qaama mootummaatiin wanta fuuldura bakka nanitti waa ijaarraa jiru sanarratti waa achi kaaniiti. Ani immoo jaarsan fixee waan jiruuf isa kana sinaa kaasaa dheen gara magaalaa deeme. Gaafa achi deemu yeroon ba'uudha ka'u namni wayii yeroo akkas zabararra ce'uuf jiru makiinaan na dha'ee oole. Amma xiqqootti nafi akkattan baay'ee yaadadhu ammaan. Isa kana gaafa namicha kana dhaqee ilaalu sanuu dhiifama jechuun nan dura sarara jiraatu. Anaan dubbiin taaneeti dubarte achitti qoo girrigirriin uumame namicha kana immoo akka hin deemne namatti dhoowwe. Namichi kun maraataa ta'uu danda'a yookaan diina ta'uu danda'a. Amma qaamni mootummaa dhufee namicha kan sirreessuu qabu yookaan immoo warra akka namicha kana baramuu qaban jenneen numatti turse kan achi iyyuu hin deemne. Amma girrigirruma achitti ka'e kana immoo poolisiin dhufee waan kana nuti akka dubbannuuf rakkoo waan uumeenyaa tokko anan jedheen nu fuudhee qorannuma kanaaf balleessan namicha moo isaan kana akka ta'uuf nuti dhaqnee yaada kanatti muuf ragaadha namicha kana uummata baay'ee fixee oole waan ta'eef kanumaaf dhaqnee waajjira poolisii dhaqnee waajjira poolisiitti dhimma kana himnee isaanis gaduma xiqqeessanii dubbiin kun achumaan qorannoo sana biraan dabarree galleechaadha. Isuma kana jedhamne.
Egaa yeroo Riyoo sanatti namoota as bira dhaabbatan keessaa tokko Jawaar Mohaammed ture. Yeroo baay'ee gadi buustee yerootti barreessitu hin argama. Maal dhalolli keessanii maal irratti walitti buutanii maaliifis immoo hagas mara personaalii waan attaakii isa godhu yookaan personaalii namummaa isaatti wanta bu'u yeroo barreessitu sin argama. Kana maaliif gootame lolli keessan maali? Dhugaa dubbachuuf dura namicha kana numan jaaladha. Maaliif ammaati yeroo Riyoo sana si gargaaramu maal jette? Nakki namoota si cina dhaabbatanii. Waa tokko na cina dhaabbanne namoonni cina dhaabbate uummata Oromooti yeroo sanatti. Anama maaliin godhe beektaa sitti mee dura faayidaan dursuu qabu faayidaa uummata Oromoo akkana ni beeku sanatti akkan ittiin hubannoo koo sanatti hawaasa Oromoo namni inni kaan immoo achi booda wanta inni raawwate san waan yeroo qabsoo san innis anis qeerroonis namoonni mootummaa keessa jiranis jiru walitti qabnu san akka galmee warqiitiin kaayee laphee kiyya keessaa qaba. An sanaa achi jiru san jechuudha. Ani saasii immoo natti hin fakkaanne. Akkaataan namatti jedhu kanatti natti hin fakkaanne. Fakkeenyaaf namicha kana kaafaniin xiqqoo isa hubadhee keessa kiyyaa na bahuu jalqabu gaafa natti marsan jedhe san halkan natti babarreessaa bule. Akka inni gidiraa siyaasaa bu'aa siyaasaa kanaaf kana godhu quban ga'uun. Akka jarri kunis immoo sana ajjeefne nan beeka. Namicha mana ga'u kana ajjeeftee biyyi kun boru nagaa argachuu hin dandeessu. Kun akkuma Hacaaluun ta'e san jechaadha. Hacaaluun amma ji'a tokkotti nabsee nama odoo bahu odoo namni lafarraa dhumu achi gahanne. Inni kunis akkasuma nama baay'ee dhuma akkasitti amma dhume argite. Halkan beeka akkasi godhu si sodaachisuudhaaf ta'uu danda'a. Sin ajjeesanii afaan qabadhu taa'ii. Sodaa akka sana ajjeefne nuun beekada. Booda sagalee tokko natti ergan sagalee wayii. Sagalee kumaandaricha dhufee maal jedhan. Dhugaa natti fakkaate amma. Isas immoo namuma hoggas gaardisaa ture yanni gaafadheera. Namichi bilbile asin dhufne maal ciise bilbile naan jedhee ture. Ganama nan deeme isa bira. Namoota aangorra jiranis gaafadhee maal sin godhee. Asitti waamta jeeftanii jennaan isaan illee wal loleera hin jiraan. Gaafa mana Jawaar deemu maal jechuuf an deeme beektaa? Jawaarin ajjeefamaa siruma sammuu koo keessa hin jiru. Akka namni sana ajjeefnes nan beeka. Garuu maaltu nama rarre beektaa? Akka namni tokko du'ee hiriira inni waame kanan akka namni tokko du'e hin barbaade. Gaafa namni tokko jalaa du'u boru mootummaan uummata kana agarsiisee mana manatti naqumsa waan hafu miti. Kireediitii isaa jalaa bada jalaa xiqqaata. Gaafan ganama dhaqu halkan baatiriidhaan Harargee faatifa. Jawaaraan jiru Finfinnee. An fiigan Harargeedha. Wallagga kun dambe dooludha. Baatiriidhaan. Akka namni tokko ittiin hin duune hin barbaade. Maaliif namni tokko ganama gammana isaa dhaqu maal jechuuf dhaqe beektaa? Yoo dandeesse kunoo namni sii ba'e argite injifachuu barbaadde oduu namni tokko ittiin hin du'in mana keessatti gala anaa waaqni na baase mana keessatti gala na dhaqqabdaniirtu manatti galaati quba na qabaadhaa jedhi jechuun hin dhaqe. Edaa inni gammadee uummanni yaa ta'u mootummaan jigditti fakkaateeti intarviyaa godhaa jira. Amma sitan taa'ee isa eeggadhe narra darbee sirumaa iddoo itti ibiddi qabatu sun namni alaayyuu san achi na geesse. Ani galaa jedhaan jedha se'eetani. Achi na geessuun dura kaanan isaan akka oduu namni tokko ittiin hin du'in yoo galchite oduu namni tokko hin du'in nama kana yoo galchite mootummaan sodaata. Namichi kun ammas yaa'ii nutti waamuu danda'a siin jedhu kana jechuuf annake. Sirumaan an gorsuu waa fuutii anaan harka naqabee bakka hiriira baay'ee san nageessite achiin iyyuu waan sa'uun dhaga'u. Idaan caasa tokko ni ijaarrate an nama iyyisiisu. Jawaar an jedhu caasaa qaba. An iyyisiisu. Kanas gaafasumaan arge. Dura akkana ta'uu isaas hin beeku. Gaafa naquu kaatee dhufe maal goona itti fuufadhe. Ana biratti. Ani immoo nama tokko gorsuu dhaqee hojiin na didde wal lola. Maali akka hin taane waan hin beekuun isan itti muu dhaqe sanas dhiiseen galee.
haa dhiibbatu waan tuna galche. Guyyaa sadii gaafa dhufu gaafas namni du'uu jalqabe. Boritti namni du'aa oole. Amboo kana qofattu nama 10 meeqatu ture. Kan lukaa caccabdeetti anaanarraan an kunoo bilbilanii na kadhatan jira. Ani isaaf du'aan anaan na kadhatu. Ani isaa caccaban. Dabaddabeet mootummaan mataa keessa reet gara mana. Achi warra guyyaa sadii dubbiin dhumate booda ibsa kenna. Kan du'an awwaalladhaa kan caba wal'aanadhaan kanuma. Guyyaa sanaa qabeen jibu. Bakka dhuguma namichi kun dhiiga namaa malee hojjetu dheetan guyyaa sanaa achi jibbu qabe. Wanti inni godhu booda amma gaafa sanatti sammuun kun na yaadan akka inni rakkina akkanaa qabu sammuu keessatti yaadame. Gaafa irraa ilaalu rakkina bira. Gaafa irraa ilaalu rakkina bira. Gaafa rakkina mootummaa irratti qabu rakkina biyya irratti qabu waan namni du'e malee akka hin taaneef yoo biyyi nagaa godhate gammachuun qabu. Maal kun seexana moo anan jedhuun jibbuu qabee. Inni meeshaa direessas kan gad dhaabbatee namni biiroo seenee hojjetee miti Jawaar. Kaleessas mee kan itti informationii kana isaa kennaa ture. Hoggaa poosta godhu maal jira beektaa? Isa gaafa sana akka qeerroon bilisummaa Oromoo jedhe natti ergetti. An akkasiidha. Wanti inni lafaa kee kireet godhe jira. Ani 98 mana barumsaa itti baradhuudhaa ijoollee 3 du'e. Fincila akkanaa kana gaafa san jiraan. Bara 2014 namni 65 gaafa Ambootti du'e Jawaar jira. Akka waan qabsoon ansaatti ta'eef. Garuu qabsoo kana gargaareera. Amma namni gargaare. Qeerroo kan jiran 2009 beekaa qeerroo bilisummaa Oromoo qeerroo akka waan inni hundeessetti. Amma yeroo tokko kireediitiin nuti hin qabne gaafa namni nuu kennu iddoo keenya irraanfanna beektaa. Iddoo keenya gannee gad deemna. Sobuudhuma. Injifatamuun gaafa sitti qabu somni hin baay'ata. Ammas injifatamuun kan maskaraan bu'aa mangistee lam jechuu jalqaban. Namoota mana isaatti affeerrete. Maskaramiin booda maskaramii meeqatu darbe eegasi. Maskaramii jaamoo meeqa darbe. Isa miilanaa jira. Mootummaan jiraatan nu agarsiisa. Bara agarsiitti mootummaan maa jiraatu. Mootummicha qajeelfachuudha malee karaa inni ta'u hundeeffachuudha malee mootummaa dhabnee akkasumaalee waggaa meeqa bibitti nurra jiraatu gosaan. Tuulamni qofa, machi qofa, sikkoo mandoo, arargi. Akkasitti deemnee tiimiidhaan wal waraanuu nurra jiraatu. Mootummaan nuufaa jiraatu. Mootummaa keenya hin qajeelfan. Akka kanatti deemuu qabna malee shororkeessumaan fincilumaan siyaasa keessatti immoo injifannoo karaa fincilaa karaa amma nuti dhufne kanaan injifannoon akkasiin argamu tokkicha. Yeroo lama namni tokko hin injifatu. Kaleessa akka mootitti akka nugusaatti uummanni isaan fudhatee iddoo kana dhufaniiru. Kan akkasii immoo lammata deebi'ee dhufu. Kufaatiin dhufa. Digirii 360 gaafa deemtee sarta. Poointii duraa sanatti deebitaa jecha. Isa kana waan ta'eef jara kana umtuun gallee dura sii kaaseen ture. Isaan biyya intarneetii qabu keessa turan. Achii nama sobaa turan. Har'a kuni wal qixxaanni irraa Ameerikaadhaan miti. Waan Ameerikaatti godhamu sitti hin godhama. Waan isaan balleessan argaa jira. Waan biraas godhu argaa jira. Nuufis galaa jira. Idduma kaleessa sana turaniit iddoo har'aatti nama gorsuu barbaadu. Namaa kan falamee nama arrabsiisaa jiru. Kana biiroo isaanii dhaqeen argee. Ijoolleen na arrabsaa jiran mindaa keenya nuun kennitanii nama tokko bira dhaqeen achitti. Biiroo Jawaardha. Biiroo isaanii. Isaan yeroo itti. Biiroo Jawaar fa'a hoggaa yeroo sana jiran. Ijoolleen halkan Hacaaluun arrabsu Caala Bultuu hin arrabsu anaan na arrabsu. Hacaaluun immoo iddoo kana hanga waan isaan gochaa jiran beekta miti. Namoonni akkan dhaabii qeerroo mucaan jiran mindaa keenya nuun galchitanii jedhu. Nama bira taa'een arge. Jawaarreen gadda doolaara 3,000 siniin argine. Akkas taana na arrabsan jedhe ijoolleen. Edaa biddeena nyaatu hin jedhe maaloo na arrabsan. Ani immoo arrabsa kana achitti hin qabani. Abaarsi an abbaan kiyya na abaaree na guddisee malee waan hin qabne. Ani kana immoo nagumaan sobaan irra namaa jecha qaxaramtee na arrabsitu kun nyaatu biddeeniti. Qarshii Jawaar ergee jettu kuni tarii kan OMN dhamoo ragaa qabda kan namoota na arrabsan. Anamma maqaa namaa sana gadi fuudhuun namatti ulfaata bitee kun miidiyaadha. Namoota nu arrabsaa oolan. Kan aktiivistoota waggaa gaafatan. Sanuu faayisaan kun uumaan beeku wajjin san dhuguma namni akkasumatti fudhate. Akkuma uumaan beeknetti natti fakkaate. Anuma bira taa'ee taasifsiise viidiyoodhaan.
Kanuma bira taa'ee taasifti. Argaa jira. Isa jedhus argaa jira jechuudha. Doolaara 3,000 isin hin ergine. Erga kanfalamee akkas ta'e sokee haa jedhani. Nuti ani fakkeenyaaf ani shimala bakka shimalli daraaru keessatti hin guddadhe. Oduu kana miti mana shimallu gannan qabu. Oduu namni acheessee nama arrabtu kana. Duree dubartiitu nama arrabsaa jedhama. Bakka humna ishii sangaama ittiin gan namicha tokkoon abbaa manaa ishii ta'ee loluu dadhabde. Inni rukuta. Ishiin rukutuu dadhabde gaafa namni jidduu seenii arrabsiti. Yeroo nama arrabsuu dha maduru. Akkasii kana tan deebii deebisaaf kana irraan darbu. Tole miidhuma irratti haala Oromiyaa keessaas ta'e nageenya Oromiyaa irratti dhaamsa qabdu yoo jiraatti walitti qabeemanitti. Dhaamsa inni qabu tokko mootummaaf dhaamsa qaba. Mootummaan kun biyya bulchaa jira. Uummanni keenya nagaa argachuu qaba. Nagaa argachuu qabna. Baadiyyaa keessa deemnee nuti fira keessa ilaaluu barbaanna. Cidhas gaddas deemnee namni hunduu hirmaachuu qaba waan ta'eef nagaa barbaanna. Isaan sunis immoo yoo danda'an kunoo kan mootummaa lolanii haamu'an lolaanoo ta'e mootummaadhaan walaa lolan. Yookaan immoo dadhaban immoo karaa nagaa dhufanii waan isaan barbaadan. Minjaalarra ta'anii kan ifatti amma haasa'aa jirru kanatti Oromoodha kanatti Oromoodha kanatti karaa sana gaafa deeman Oromoo biyya keenyaafis Oromoodhaafis Oromiyaadhaaf nagaan dhufuu danda'a. Akkuma paartii biraa filannoo irratti hirmaatanii amma filannoo Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa baay'ee yaalannaa dur. Filannoo tokko dhiisanii hin beekan. Yeroo wayyaane filannoo kanaan dorgomu immoo mo'amanii sadoon ta'in korojoo jalaa garagalfatan. Isaan mootummaa Oromiyaa keessatti bakka deemanitti. Akka isaan waan beeknuuf wayyaane sana hin jibbinaa isaan hin jaalannu. Isaan kana korra bosonaa kana mootummaan kun illee korojoo waan garagalfatu ta'e. Hawaasa isaanii biraa qabu, ragaa qabu. Anu ragaan ta'aaf gaafsan. Yaale karaa nagaatiin filannoo kana akka kaleessa sanduuqni san jalaa garagartii yoo ta'e, dhuguma mootummaa kana qawween hin barbaachisa. Namni ofirratti nama laalu hin jiru gaafa akkas ta'e. Qawween hin barbaachisa. Filannoo uummataa namichi kun haa godha yoo ta'e hin barbaachisa gaafsan. Uummanni iyyuu qawwee caala biyya kanatti. Uummata qawwee qabu wayyaanee ilkaan qara qabu san qabdu garagalchee iddoo kana geera uummanni Oromoo. Uummata akkana uummata goota kana qabdu. Diroonii kan caalu kan uummata kana odoo qabdu ati kilaashii baattee daggala keessa kaa'achuun dadhabinaa waan ta'eef kunoo kottu galii. Uummata keetiitti baafadhu sagalee uummata keetiin aangoo qabdu karaa nagaa akka karaan nagaa abbaan kee rakkate haati kee rakkate obboleessi kee rakkate obbolaan kee karaa baratan dhaban. Kanaafuu karaa sanaan kutuuti nageenya uummata keetii mirkaneessi. Yoo nagaan jiraate waa hunduu jiraata. Yoo nagaan jiraate aangoon jiraata. Yoo nagaan jiraate waan hunduu jiraata waan ta'eef uummata kee hin boochisinii, uummata kee hin araarsisinii, shororkeessiniiti kunoo kottu galii. Karaa nagaatiin mootummaadhaan wal lolii. Mootummaa jaaladhu hin jedhuuni. Inuma barbaachisa mootummaa irratti. Qabsoo inuma barbaachisa. Ani qabsoo dhiisee miti. Garuu karaa san jedhan kanatu naan ta'u. Waan ta'eef karaa nagaa sana achiin deemi. Filannoon daandii nagaatu caala waan ta'eef dhaamsa kana akkanaa fudhatan hin barbaada. Tolee waamicha keenya kabajjee istiidiyootti argamtee gaaffiif deebii waan waliin gootee fi guddaas galateeffannaa ulfaadhu. Ulfaadha sinis. Egaan daawwattoota keenya qophiin keenya isin gaafannu guyyaa har'aa asuma irratti raawwatee jira. Torban keessummaa biraa ajandaa biraatiin walitti deebina hangasitti nagaan tura.